silaanuu taate laayibii hunda cufuun taate ni cufna. Warri nu dhaga'u gaafun obboleeyyan keenya haa galatooman haa ulfaatan qib godhaniin nu dhufan. Kabajaa nu biraayis qaban uummata Oromoo biraayis qaban. Akkasii warri gartee waa nuu qabdan yoo jiraattan warri isaan jala turtanis haree haasawaa keenyan dhaga'inis gartee information irra deebinee update goonee isinii ibsina. Wanni attattaa'u jirruuf waan biraatiif miti. Nama tokkoo miti ammas sammuun teessan nama tokkoo jecha kana iyyanii namni jechuu mala loo. Nama tokkoo miti. Tokkicha waa godhe san hidhaniiti sababaa tokkicha kana Oromoon kumni meeqacha keessatti gatamuu deemti. Meeqa kafottoqee harki baqaqee addi baqeeyte viidiyoonis nu bira jirti. Yoo mucaa kana gumaan isaa takka gizeedhaan nuun kafalamne takka nuun ajjeefamne qottuu as keessa jirtu hunda ajjeefna jechaa jiran. Wanni nuti lallabaa jirruuf ummanni kun nagee haa ba'u. Boohicha ilma dhiiraatiin dhagahe. Kagartee allana dhaqqabaa jiru. Sii galee ka ilmaanii fi jaartii jala reeban. Kunis Oromoodha. Warri dhumaa jirus Oromoodha. Tokkoof akka iyyaa jirru isinitti hin fakkaatin. Waa hedduu baduu deema sababa kanaan. Tanaaf obboleeyyan yaa warra gartee rabbiin waa bira kaaye. Yoo waa harkaa qabaattan nuuli keessaa isiniif deebifna kunoo ummata duratti. Yoo ammoo lakki isin gargaarraa dhiiga keenya nu laallatti jettan kunooti dachiin isin agarte. Ammoo arra liqifeena dubbii wal jala nuggee. Inni 100 ol nu liqeessuu danda'u biyya. Maallaqa biyyaa 100 ol nu kannuu danda'u as dhufee haa nu liqeessu. Viidiyoonni waraabamtiin kaayamti kunoo naaf mubaarak akkuma jirrutti teenyee waan kana yoonii fi hattaa asirratti illee nu gargaaruu baattan duubaan namarra yaanee dirqiin irraa gurree ni kafallaaf. Magaalaa keessallee yaanee manatti itti dhodhoyne isiniif kafalla lubbuu tana nu baraaraa please. Yaa ummatoo nu baraaraa. Lubbuun lubbuudha. Ammoo wanni as keessa dhabaa jiru waan takka. Wanni dhabaa jiru waan takka istiil hangammaa wahiin dhabaa jira. Wanni dhabaa jiru san ummata keenya kan kiristaanaa kanuti yeroo biraa isaan bira duulee isaanii wajji dhaabbannee nyaata afaan walii keenyuun eessa qotan. Tunis gaafii wal gaafan eessa qotan. Warri bakka Wallaggaa taa'ee guuru sanis achi waliin dhaynee maallaqa kana guurraa mucaa tokkicha kana baasaa sababa isaatiin nama 100 meeqaa bahaa jennaan stiil naaw nama asit dhufee waanuu kanneen agarre. Eessa qotan. Tunis gaafii wal gaafachiifti. Daftara seenaa irrattis ni barreeffamti. Quba qabaadha. Ammoo arra wanni isinirraa feenu liqiidha. Gargaarsa abbichi fedhe nu haa kennu malee gargaarsa quufne liqii feena liqii nu kennu. Abbichi immoo isatti gartee qalbiin dhaa isa jettee rahmanni keessa jiraatee isiniifiin kanna jee haa nu kennu. Iftuu maal qabattee nu dhufte? وعليكم السلام. Alhamdulillah nagee. Hayyenis ijoollee biyya Arabaati irraa akkaawuntii illee as jalatti agaree maallaqa Itoophiyaa kuma 35 isiniifiin kan inshaallah. Oole gargaarsaa miti. Gargaarsa yaa hoosira liqii qabaadha isiniifiin kan inshaallah gargaarsa. Ulfaadhu iftuu teenya galatoomi. Galatooma rabbisi. Akkaawuntiin kunoo tagartee Faatumaa Sheekh Umar Ahmad Shariif jettu tana. Harkee yeroo koon qabu inshaallah. Ulfaadhu iftuu teenya ulfaadhu. Hayyee nama mallaqa. Ammumaan argareedha beeytee wallaahi nagarree ammumaan isin jala seenee akka najiibaatitti agaree inshaallah rabbi isin haa gargaaru haa obboleeyyan kiyya.
tole galatoomii ibtuu ta'e. Haya. Galchaan jira nama si komentii irratti tannu galchaan jira. Ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Haya gatii ijaa namni jookoneen dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Hamza Jatiya Sirani. Nama waatiqqoo biyya Jarmal keessaa dubartoota afran qallootii kuma afurtamu harkaa qabnaa tabiraatillee guyyaa lamaa sadii booda harkachuu ni mallaa kuma afurtamu yeroo harkaa qabnaa ni gargaarra obboleessa keenya cinaa jirra. Maqaa jaarsa kiyyaatiin as jala lattaa'een illee isin dadhabee absee haroo qarshii kuma 20 gargaaraa jaaniin innis maallaqa Itoophiyaa waliin kuma 60 jechuudha. Allahu akbar maashaallah. Kana barbaannan kana Maashaallah. walbuneef kanu gotta akkasitti. Absee annumaan hin argine malee yoon arge nin beeka galatooma dumaashii fi abseenuu hundi keessanuu naaf ulfaadhaayi. Yaa nutis nama xiqqoo amma gurmooyinee dubartoota ni beeytaa dubartoota afran qallooti waa xiqqishoo kuma 40 tana nu guddifadha hanqaruma. Abshir mataa qabannee isinirraa fudhanna ulfaadha. Dhaabseetii wajji kuma tole kuma 60 akkaawwantii sanirratti nuu galchitan tole. Boru isin himanta isin taate galatooma. Tole ulfaadhu abseen gama keessaatiin naa erguu ni danda'a sii ta'uu gaasan. Bakka sifaa ergu ayyeen. Tole gartee hundi keessanuu ulfaadha shamarran keenya wallahi shamarran malee wallee dhiira tana takka malee qalbiin nu goggogeensa jirru obboleeyyan jirru wallahi. Tiim rammee 200 Allahu akbar Ali galatoome maasha Allah. Namni gartee maallaqa isiniif liqeessina jettan ol nukkanna. Nama tokko komentii barreesse na jalaa fute eenyuun liqiisan deebisaa jee responsibility liqiisanii ana qofaa miti ka fudhatu rammee fi anaa fi Abu Mu'aaz hundi keenya warri asirra waliin dhufne ni fudhanna Aliyyi Saabit jee makii intarneetni duruu baase. Aye. Aye, obboleessa keenya. Dubbadhu kaa amma seente. Okay, galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warri ammaan tana reefu as Nairobi irraa if qabees faamiin tokkos ni jira anis ni jira doolaara 200 ijoolleen biraas warri if qabdee ni jirti warruma namanattiin irra deemee guura jechuudha. Isiniif guura Aliyyi Saabitiif qeeroon na hojii jiran ijoollee biraatti ijoollee tiyya ijoollee asii tiimaa afran qallootii jira isa hundi bobbaatee guurti jechuudha. Mana irra deemnee kan afaan kaayyatellee harka neenee fuunarraa warra afaan kaayyatellee akka wantoota irraa fuudha anilleen inshaallah torba akka irraa haadhatee jeta gammadu tokko waltu harkuu qabna. Isaa mucaan bira taa'uu harkuu qabna habibi. Warri giiftii qabdanu namoonni namoonni hedduun giiftii keessaa qabdanu guyyaa nama taphachiisudha. Hawaasa keenya biratti darbaala. Isaanuma irratti darba. Biiftuu barii namni joofu 80 nuu kanne 80 baanaame akkasuma na fakkaata. Ol baasa jalaa hin gabbaa. Biiftuu tana ol nuu darba. Irra deebii barreessu. Jee gabbuu soob mubaara gabbuutu takka gatiin baaquu. Imrammee $200. Ol baasa. Oh my gosh. As Itoophiyaa mushin galatoon. Billah alek. Eenyuun baasu lakkoofsa deenu bareedu. Akkas hayyee ol seeni biiftuu maa eenyu maqaan absee haroo kono abseellee ol nuu darbi akka amma gartee obboleettiin teenya dhuftee dubbattee kuttee isa Kuna. Fayyana da team. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh absee. Assalamu alaikum. Okay.
Asiyaan dubbattee jirti dabalataa waan hojjechuu barbaadu jira. Abooshaa Harargee akka Harargeetti Jarman keessa guuramaa jira maallaqni. Maallaqa isaanillee ati yoo keessaanitti dubbattee akka atattamaan godhanii yoo tiimte bareeda jechuudha jedhu. Inshallah. Kana namni qabu qabu hin jiru na fakkaata. Karaa keenyaatiin waan dandeenyu nutillee akkuma warra kiyyaajee kuma diidam kaayisiin jettee fi kaayisii harka jiru. Waliin inshallah ganama neeneeti warqaanaatu sitti erga. Tole absee qisti. Dambi bila. Kana immoo kaati yaadachiisi daddabalee guuramee akka isaan maallaqa irratti godhan godhi sanuma bakka. Ammallee nama beekee as jala akkatu tuqu kun warra ol seenee hanqanaan gargaaruu fadhaa jee dubbachuu jiru na fakkaata. Nama akkasii sanis carraa kannaa fi ol seenee takka hanqana jee haa bu'u. Akkasii qofallee ammas waa'ee liqii kanarratti illee maallaqa hanga guurame maallaqni hanqanaa guurame liqii hangana barbaannaa hanqanaan nu hafee jaati beeksisa. Kana keessatti akkana laa maallaqni as jiru yaa as jiru doolaaraan jiru reefu 4,000 fi dhibba 4,000 fi dhibba wahiinsi haa. Kaan ammoo ka ililli bira jiru mubaarak dawwaleeti ililli haa nuu gaafatu. Ka biyya jiru immoo boru ganama ummaa fi gartee wajji dhaqanii moobaayil baankingis tolchanii fi haalaalanii hunda akkasitti informisin goona boru inshallah waa hunda quba qabaattan ammoo wanni guurame walumaa galattu yoonii fi gartee walirra keenyee kashalaynu taate miliyoona tokkoo fi waa xiqqishuma yoo guddate. Wanni nuti barbaannu immoo miliyoona 8,500. Hamzaa keenya maaliif jechuu barbaade beekee dhugaadha maallaqa namni kuni namni dalagatu namu maallaqa numa qaba beekee kan numa irraa wanti jechaa jira malee gaafa maallaqni aboo hanqanaa guurame hanqanaa hafee namni yoo qabee kute namu waan qabu kan nu malajeetii yaada kiyyaatti. Yaa qiyaasaan wanni guurame miliyoona takka ni gaya jee yaada. Okay sanuma jechuu barbaade galatooma maqaa itti fufa. Tole ulfaadhaa Rofiyya thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sabrina Tej. Akkam jirtu? Nagaya jirra alhamdulillah. Maashaallah waan gaarii jirtan jajjabaadha rabbi sinaa gargaaru. Anaa fi maqaa abbaa manaa kiyyaatiin qarshii $500 ergaa kaashaappinaa kanna yookaan zeetii. Kaashaappi amma ol darbiif ibraa yoo jiraatte namni biraa yoo kaashaappi ol darba ammuma irratti nuuf naqe. Amma zaatana keessa naqee ol deebi'ee isinii fi mana qufiyya. Ayye. Ammaan tan. Kuma Ibraa jedhamee barreeffame. Gandaachii turree quba qabda. Arrallee gaa xiqqaattullee bakka iyyuu kootuma bira jirra. Galatoomnullahi. Ayye warra hojjetan kaa jajjabaadhaatu fudhattee argitee akkaawuntii kun barreeffamaa jira. Kaashaappiin kun obboleettii teenya thank you Sabrina wallahi warra wajji bulu warra wajji holu warra gartee qabeenyaa duniyaa fi akhiratti waliin horatu rabbi isinaa taasisu. Amin amin naqeetiin ol deebi'an na ittan akka tole Sabrina teenya sinayna ayye tole ayye Hamza shi Jabir. Yo. Ayye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma guyyaa lama qofaa fitte. Guyyuma lama miti tokkumaan nu hafe jiinati guyyaa tokko irraa nyaannu. Akkiin ol deebisi Ibrahim kanas dubbisi gidduudhaan akkiin jechuu barbaadu. Mee tiima kiyya harkaan jiru bara. Ibrahim dubbadhume. Ayye an dubbaddeetiin bu'aa asirraa dilaree futillee komantii barreessituun jira garuu nan garree ana wanni niin jiru asirratti ustaaza keenya. Ol baanii yaada kannatanii bu'uun garuu silaafallee numa qabdii sun faayidaan qabdoon amma akka mataa kiyyaa jiggaafi takkaan buu deema asirraa yaada tokkoon qaba. Kuma lamaniin kan naqalaas bakkaan amma inshaallah borniin galcha. Allahu akbar aboo rabbii bakka see abuu sobboleessa ta'e wallahi. Kuma lama kabiyyaati. Kuma 50 Itoophiyaa inshaallah rabbi jee. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mashallah. Obboleessa kiyya dargaggeessa xiqqaa bareedaa kana rabbi jannataan si haa bareechu duniyaa fi akhiratti. Amin amin. Adugootu bareedaa kiyya Ibrahim. Hogguu ergite jechuudha. Maallaqa san ergite risiitii Hamza shi Jabiritti ergite. Risiit. Akkasa kun bakka risiitii keetaan Hamza shi Jabir ergaaf. Akkana naa ulfaadhu. Naa ulfaadhu. Inshallah wala.
أكدتي ربي سناغر قارو ربي على في سمة تنتنا كنجان سلا خينياتي أكنا والله أكنا نسنر رافدا أكنا دينين هادم فوجولتين والله والفردنا فوات إبراهيم أيه بقى يا داخل نتينا تولي قالتو أمزة زيلي في كشابي تقوم قمنا زيلي في كشابين نجي للتشو أسجل أنه أبر رئيساني إبراهيم فان جاتون سجنتان وان كان غرغرسا كون توري جرامي خيا تربان تكجيسني مري ندراتا تبر مري تربر هاي أنا ما بر ويب سايتي تغرغرسا فيسبوك سن مالي مكاني سي أرميس رمي خيا نمو مغرتي هندري فتاني تو مغولي رفتشو تاتي تونا نادي فيسبوك أصلا GoFundMe unda bantani gargaarsa kun deemu jirtiin be khabara kamite kana da dubbe GoFundMe lati GoFundMe banne guma daga nyewu guyya sadi amma furangal ma guyya guddamiti amma akkuma fudhee galle kaga jinya duba amma ka hundi keessaniyyuu wareegeetti keessa qabdalu gosa giitiitiin isaan maratti ergaa ana irratti yookiin abira irratti miti mee nama nuyi keessuu danda'u nu himaati isheen itti nu godha isinis nu waliin gaafadha akkas malee nuti atoo naman qabdu khatti lallabattu namni khumni dibba sadi khasi jala jiru san toqorrom wantuuta yaa amma silki waasanii dubbachuudhaaf asirraa bee namoota hin danda'u garuu silkii bilbila isaanii amman kaasanii naman jechuun nama na waan kanarratti nu gargaara jee yaadu irratti bilbilaan jiraanis namni hundinuu dubbii tana dhaga'u jiranii dubbatu jira namni na jala jirtan yoo jiraattan kabajaaf jaala guddaan isin gaafadha akka nu bira dhaabbattan akka obboleessa keenya kana du'a jalaa oolchitan sababa maallaqaatiif obboleessa keenya dhabuu hin qabnu ummaan teenyaas biratti nama ilmoo isii dhabuudhaaf deemu kan as biratti please nu gargaaraadha anilleen irra deebisee mubaarak dooraa 500 itti hiiteetin jira asumaanu Allahu akbar wanta akka hin enga 500 kennite rabbiin ammas 500 itti dabaleen jedhate doolaara 1,000 biyya bakkaa keessatti baga dhalatte wallahi waan dandeessaniin haa bira dhaabbannu waan dandeenyuun haa gargaaru Allahu akbar ala wasaalan kottaa makiana naa eebbisame barbaada subhanallah enga 500 kennite amma doolaara 500 kashaatti regalchiti doolaara 1,000 makiin Allahu akbar Allah kanuma deengaddaa sanii mi kanuma deengaddaa irra galchee mi okay nee godha kutaa Abu Muaz video falak nungkada apa Waalaikumsalam warahmatullah namatu wanta likita ka ane ade bistan jeli kuma likit devina namni wana fatan megale gara pada telepon nasba agar ustan nu ya Rabbi wan dari udah gencis no hecho wan gudda Muaz alla kata pernah khanani sima lisan dia kuma shanta misadina khanani Masya Allah. So wan amma calculate goro jira kinin goro ofir raigale sir raigal wan salp ora jara kenya dorar dibbala malama yode namni khumne ka wonni khanna birri Ethiopia te khuma khudani fi dibbator ba fi afurta mitakkayo namni khanna namni namni khumne takkayo khanne rumat techo akan so na maziro kana urban namni irmacha jiranisi irmada jara galte eka dolar dibbala manam khanun dan de jira injir birri khuma khudan ka Ethiopia khuma khudan ni fi dibbator injir wallahi me ta bola ta bi nama bida jalan sifun galta je mubarak nama barbanu nama hinkamna ambar ya jara kenya mawalde sadaqa mata me qaama diddam gur masjid million $3 million soddoma fan binne jaro to rajaran akata yechun ati adunya tu motuma konis sadaqa man jirata bar
موتومان أمريكا موتومان إثيوبيا فند وومان جرات سنيف مهيرا دولار خمسة دوما نمو خما في رامي جران الرجال نمو كراتني مي هيرامي هانان بايبالا سانيرا كاشابي كمنا هانان سانيرا تورا خمسة أنا كنا يجتول لفج رامي تديسا خاني رامي أكمل تدابين أنا أكمل باسور يو كنا جنبي تنامو تنما تتا إيها نمك أما أستاذ كين نمك كمكي دولار كم نوكنو نما صدق بني ماما ها ماكين دولار كم توكن تي أستاذ دولار أمريكا كم توك نما كمكي صدق ميشان نما كم أكيد بشان كيسا أكمل تدامني صدق ميشان يصير كمكي كله جرا كنو ككبيو أما تو بتيا ما ككبي هاي أصلي أني سبا دقيقة أصلي دكتور أصلي كوما صدّم بروغنا منين قال شاجا هنا قرتنا أكاونتي ساخن بيتا وانتيف أكاونتي ساخن لما داتين اسمه بساجرة ما شاء الله thank you عقلتهم رب الرها كيبل بكان قرتي بكان الرابع سے قدو ربها خايف والله رمي أبليكيشني سنجتا نندلقوا يتشاجران تيمني رمي أورو ريكارد زينمو كاشابين أورو ريكاردي نكذا يتشاجران مالكاتب ياسمين عبد الله سنو ولا وري من صوتا كاشابي خرج من تين الجودن دنيا خيسان فرقيتي هيا خيسان سرق ياسمين بالله عليكم كاشابي نبرا أخو ما يا أخي إبرا ندب بسم حمزة وانت نفيكس يقول قاعد تدفي إبرا وقلت كنا جلا قبول لك كنت إبرا إبرا جلالي ياسمين عبد الله آمي سنتر اسني قماشو دم خيسانين تبريسه بالله عليكم دعاء قولي مي أبو مواس اوكي السلام عليكم كاشابي اسن دي دكيس تلا دبتا هاي نانجا بالبلك يسني برسا زلا رئرغتن نمني كاشابي اسن دي أكاسو مامو بالبلك يا مالكال لين كبا مالكال لين دبتا اسني ارغو دندا نما اسرو مو بيلين بالبلك يا اتين زلا ارغتني اسني ارغون دندا تولي هي أكاس قدا هي بالبلك يا وبو كجت تكون أما يكونوا follow si godhe jira follow na debisa ye hay sin jira man gabbe kuno hay na jira follow na goda follow sini debisa bilbila ki sini erga akas إبرا بريسو يسجراتا USA جراتا استيت خم كجرم بيخو إبراهيم بريسو بورتلاند جرو أورغان بورتلاند أمريكا السلام عليكم وعليكم السلام أكاسي أغاو يابو آيو تنيتون زالين قلت جرتي أنا مو غري جرا سلا قال لي كفتني تكتا وخنا راغا تشيفتي أفور بابتو تلما دا أكما أبو مازجي ماليني هنجي تنكم تكا غورمي أكم تكافي هنجا فسن نما خينيا نال توي وان كان غافا درو خو دبني توري نما تكا نما خما خنو نما سدومسون تين خما سنغرتي نما سدي فرتي مما دبسة تدي خن ترى دبلا ملماتو دبسة تدي هاتو ما عرفنا